akkuma isin jedhan Oromoo baga has geenye guyyuma guyyaan qabsoo waan fi qabdii has ga'u geenye baay'ee itti gammada. Kanumaafu gabaabsee akkuma beektan kana waa Oromoon bakka rakkinni hammeenya guddaan bakka jiru irratti waan tokko hin mari'annaa jechuudha. Akkuma beektan yeroo ammaa kana Abiyyi gargaaraa jira, Abiyyi gaarii godhaa jira jennee taasifna. Oduma beeknu huba wajjin nyaannee akkuma jetti sareen jedhan. Amma lolli amma ganda Amaaratti ka'e kuni ummata keenyaaf diina keenyaaf nuyi rakkina irraa hin qabnu. Diina keenya wal qabaa jira waan ta'eef faayidaa ofiitiif harka guddaa. Abiyoot kaasee jenneeni Oromooti jenneeni waan hunda jenneeni garuu amma Abiyyi kan lolaa jiru fe'ii ofiitiifis haa ta'u fe'ii kamuwaafu angoorra turu haa ta'u lolli amma ganda Amaaraa keessatti kilila Amaaraa keessatti jechuudha. Namummaa akka namaatitti Amaarri hoo tan jedhu Amaarri hoo jiraate rakkina irraa hin qabnu. Amaarri garuu ani akka tokkootti dhugaan isinitti maa kana boodallee kan falmachuu qabnu nuyi argoodhaaf falmachuu qabna. Qamaantiif falmachuu qabna. Shinaashaaf falmachuu qabna. Argobbaaf falmachuu qabna. Oromiyaa ummata Oromoo iddoo san kilili Amaaraa kan jedhamu kan keessa jiruuf kanaaf falmachuu qabna malee Amaara kan jedhu kun kan bakka bakkaa walitti yaa'ee siyaasaa Minilik fudhatee ejjennoo Minilikiitiin ummata keenya irratti as yaa'ee diina biyya sanii ummata biyya sanii kan ta'e hunduu kan kiyya jedhu kanarraa rakkina irraa hin qabnu jarri kun nuun ta'u biyya keenyallee Oromiyaa keessa hoo dhufan ati eenyu jennee gaafan. Akkuma beektan san Oromoon akkuma beeku san gadda bara baaltooka keessa turre bara miidiyaan kun xixinnaan nu dhufe san ammallee miidiyaan qabnu akka miidiyaan qabne immoo kan nu dhoowwe Abiy Ahmed akka Oromoon waan ofiin hin himanne bara Abbaa Duulaa san reediyoo tokko ijaaramee ture. Har'a namni akka hin dubbanne kan godhu tokko Abiy. Oromoo fe'iisaa waan ofiisaa akka hin dubbanne kan godhu Abiy Ahmed. Namichi kun gara tokkoon ila warri kadhattan warri hireen qabne warri waa'ee Abiy hubannoo qabne ammas waa feetan jechuun dandeessan. Oromoon akka hin dubbanne miidiyaa Oromoo nama sammuu bilisa ta'e akka bilisaan hin dubbanne kan goosise kan godhaa jiru Abiy ammallee kan ifa baanitti itti himne jechuudha. Kun jala dhaabbachuu miti beekaam lola kan itti hafuufu. So maaltu dhalate maal ta'aa jirani Abiy amma ganda Amaaraa waan arrabseef fe'iinni karaa inni deemu bakka itti deemu waan dhabeef gandatti hoo kooluu galan aduun itti baahaa jirti waan ta'eef ganda Tigree irraa fixe ganda Amaaraa irraa fixe gandi biraa kanaaf immoo ummanni Itoophiyaa keessa jiru sun beeka wal yaadachiisuuf saba malee sabaa sablummaa wanni jedhamu hin jiru jedhe nugusa ta'uudhaaf Abiy. Nus immoo jirra situ hin jirre situ dogongora situ gowwaadha jennee as nutti deebi'am amma hoo warra haasa'u warra dubbatu waa'ee Oromoo wanna faarsu hundumaa afaan qabsiise. Eenyu gurbaa tokko ergamaan tokko jira. Kan jala fiigu tokko kan dur OMN irratti xiinxalaa ture. Maqaasaa yaadanne Prime Media dha 40 million kenne sanii as ani media tokko jabeessuudhaaf nama tokko jabeessuudhaaf warra quba baasuuf malee Abiy media Oromoodha tokko bane tokko bilisaan akka function godhe hin agarre. Hunduu sodaatan. Hunduu qaawwa ofii akkaataa keecha seenanii waa argatan. Dachii takka bakka awwaalaa kan taatu barbaadan malee dhugaadhaaf kan falmu namni tokko hin jiru. Hoo hangaasaa Ibrahim ta'in. Hangaasaa Ibrahim ta'in. Waa'ee hangaasaa irratti waa baay'ee waliin jechuuf ta'in. Hangaasaan tuulamaa muti. Hangaasaan nama haara. Eenyu wanan beekuuf jechuudha. Tokko sumaa kanan haasa'u keechaa tokko waan hangaasaa amma kaasuun fe'u. Hangaasaa Ibrahim biyyatti akka galu tanaan dura simee ta'a.
bara wayyaaneen jirtu san takka takka waliin hojjechaa ture Facebook irratti akkaataa inni itti falmate waa inni jedhe hunduu rikoordii achi ta'a. Biyyatti deebinaan ani nama siyaasatii moti ani siyaasaaf fe'u ani nama hojiiti. Hangaasan kun iddoo dhufee gaarii dheeree malloo lamaa sadi Shimallis Abdiisaa wajjin taa'ee mari'adhee gaafsan watwaatee lakkii jarri kunii hundeedhaan gadi hin gallee lakkii hundeen jara kanaa ammallee nuun ta'u riskii nutti fidaa odoo jedhu Hangaasaa Ibrahim odoo waakkatu umaa rakkinaa miti kun garana lammaadha. Shimallis immoo kan beektu kana achiifas waanan hin jedhiniin hin qabu kanaadha biyyatti deebisuudha. Hangaasaa gaafsani Shimallis nama duraati immoo biyyatti deebisuudha. Hangaasaa waanan gaafadhee takka takkaa hojii waraqataa fin'ee fi Shimallis haa dhufu wayyee jedhee gaafsanii Shimallis akka har'aatitti waa Oromoo kana nyaanne har'a nyaati waa Oromoo sammuun qabu hunduu walima nyaata isa wajji gadi nyaata. So kan biyyatti galche gaafsan dhiiphaan ani irra godheef Shimallis Abdiisaati. Har'oo Shimallis Abdiisaa har'a odootti tolte kan dura ajjeesuudhaaf itti gamu Hangaasaa Ibrahim kan ajjeesadhaa itti gamaa jiru tokko Shimallis Abdiisaati. Maali amaanaa uummataa waan nyaatu jechuudha. Xinnoo sammuu qabaa akkasii sammuu isaa sanii sanaf keessan xiqqoo sanillee hin nyaate jechuudha waa'ee uummataa wajjin. Amma waa'ee Oromoo hoo ka'e itti ulfaata. Kanaa kan ta'e garuu Hangaasaa maal godhaa jira? Hangaasaa maal godhaa jira? Ani as taa'ee tan haasa'a biyya bilisaati. Irraa siqee tan haasa'a jechuudha. Achi irraa fagaadhee tan haasa'a. Inni immoo keessa taa'eet hayyee naa ajjeesanii akkuma warra kiyyaatiitti akkuma abbootii kiyyaatiitti tan du'a jedhee kutatee achi taa'ee miidiyaa kamuu kan hin hojjechuu hin dandeenye. Namni kamuu seenaa san keessatti namuu irraa baqatee waa jedha malee jara nama ajjeesu bira taa'ee nama ajjeeftan nama qaltan hattan saamtan ummata keenya kan jedhan jiru jala taa'ee odoo beeknu jechuudha. Kan ajjeechisiisu kan ajjeesaa jiru nama kan ficcisiisaa jiru kan kaleessa afaan keenya kan kaleessa gadadoo keessa ture kan kaleessa beela keessa ture kan akka Koloneel Abbabaa Garasuufaa halkanii guyyaa Adaanech Abeebeetti bilbilaa Abiyyitti bilbilaa kan nama fixu humna addaa kan qabu kan balleessaa Oromootiif taa'e kan nyaatee dhiiga keenya nyaatee nu nyaate hiyyeessi nyaatee hin quufne machooftu dadhabduu wayii tokko isa jala taa'ee falmata. I am very free person. Dr. Ambona, Dr. Opidio naan jettanii lafa awwaalaa fudhanne amma gootti nan hojjedhee tan galee hin taane eegan taane immoo itti dhiifta kisaaraa keessa teessee. So Hangaasaa jechuun maal kenne akka warra isaatiitti lubbuu isaa kenne jechuudha. Gurbaa wajjin teenyu gurbaa qabbanaa gurbaa nama dhugaa eegumsa isaa ajjeesisan jalaa. That is a signal. Si jeefreechuu isaaniitti itti aannee. So amma hoo Hangaasaa kan bulchaa jiru amma mootummaa miti uummata Harariitu gargaaraa jira of keessatti qabatee. Wan nyaatu wan dhugu wan ittiin deemu akka namaatitti biyya keessa uummata isaa keessatti mataa gadi qabatee dhugaa himaa jira. Mindaa Abiyyi irraa argatu kennaa Abiyyiiti ni muti. Abiyyi print godhee birrii maal hin galche. Abiyyi warra alagaatiif kaffala malee warra Oromoodhaaf falmatu let alone miidiyaa ijaaruu dhiisiti. Warra miidiyaa jabeechuu dhiisiti. Warra waa'ee Oromoo dhugaa haasa'u afaan qaba. Marroo lamaa sadi akka hin dubbanne jedhee kan warningiitti kenne. Abiyyi biyya keessa teessee wajjin aaduu malee gooftaa koo galanni kee hin badin situ dhiira situ namummaa qaba ati beekan ati beechu qulqullaa ati bareedan Oromoo faarsitee bultu jedheenyu
فارسو قدي نمني غرغراتي واجتشو هندندو أبي توكو السوداتا لما وارجتشو فيها جروسا جيجيرو فيها كنافو نمني أقاد بتنجيرو هنغاسا هون تأي أستيسي أفهم بنا أولو سديموت نمون قرسل دتبان جلديك اللين ورق هم كان إيجاني سنيجري هابتامو برستن هابتامو لمو بوفا إربي جلاتيمو كالبي جلاتيمو إتلي جلاتيمو بوف تتاني توري برسل هابتامو لمو إن أجاها هجي نساء ميديا تجارة هجي نساء ميديا ثائي جنجيلشا وكي واوا هاسو هابتامو لمون أجيساتي الممتان چتو راتي إكاك متى سري متى ركا وطي آل سنين هنغاسا أدونتين أرمو وان أدام بباسو كاليس وإني جريسا ولدت في الدي آل كنام قبسيتين إنجد قوا كمبيوتر وجين كفلا أولتو يكتول قبنو ماوتي هي أنجرسون كمبيوتر وينو كمبيوتر وجين هالكني قويالا من كفلا كمبيوتر تيسي كفلا أولو في بكا إيراء جتني وان إيراء أنغرغر شاني كان جيد يكون إيتشاكي أكنا جتي واللقاء الرفسيتي داوود إبساتي فريو ماشو جتي أبنو أنا كان جتي وان توري وان إنقداسا مي شاني كان جيد يكون أبي كان التينو الرفس إنقدا جروبين شاني نيادتنا واين شاني يكون أكاتات تكي نما توكو تدوري أمك آسا كان بيغني أمريكا جرى نمني كوني غافا أسمرات تغلني وابون غبرو ما كيس جيرو وابرو لفجلت تيأمو وابو لفقطاتوري أوغاتو كودون تئين لمودون تئين سدودون تئين داوود بسا أكتائي فانكشني غو أمدندي من هي آتي تغل كيكو أوردك أنبون هم بوون هم قتل هم أمن أدام بباسي أكتو لماتي أكاررت إسني فيدي غافسن أينو تأتيني أما أكيد قلت تجرور تطون اللي أنا رفضت تغافسن أينو سالة سامي أنجرتون بهذا نما أكيد كيستني أما يجول لي عند تولما يجول لي حرر يجول لي أرسي كيسا أكاتا غافسن جنرال كمال أكاتا نمشي أم هنو جنرال كمبرا أينو نما أكيد هولاند جيروكان مكاني سالي تولا لا بدي جاي because إسان اللي هم بقتنا هونتي إسان اللي هو برشا وعي أرجعنا لفزينا هونتي I don't care anything قاس إسان اللي أتك أبنا يقول لك إيه جريتشوا إيبا إرتك أمين فري ماشو جنين داوود إبساتين so what داوود إبسات فري ماشو أمن نجران فري ماشو هونتين هو داوود إبسات ألوت أورمو لفي أورمو إلم أورمو ده نمني آري يوجد إني فري ماشو جدني مال يو فري ماشو أمس أتي متى تشتو إكاكي وايد what are you going to do مال قلت أو سينجنيو غاري وانو جتني في so تندا أبيوت كاساي المشابه أبانك غازا نقداتو مالتا أبسيس جنبا إيجا كراكي إنجر رنجران إيجا ورمو أن هجني إيجا ون ورمو كم بالليساجي تتاتي الرب دغتشو آتي أبي أحمدي أحمد أبار إنجد دوي تبشاشت على الزل المساتي ما أكو كم تريغس ما ألتو سيارس لا تسيد ما ألتو سيارس إيغس ما لفريد هلو جتون كباتي ما وقت إيجا إلم ورمو تاتي ما هو إيجا إلم ورمو تاتي ما هو ورمو نجتين أما بيهم نانيس جالتيس جبتو سسديبي تيغر ورمو تتجنن سنرى كان كأي فري ماشو سينجرن أتي هرّا مالي في إرجان كوني هرّا هنجاسن سمنا وبور أقرف سمنا إني واي مروها سيف أبا إت أوف جو كيتيمو فين تنسي إيجا وبونون أتجاه ريفينج أف فانت هايش إيجا جتشو كيتي إرجان كوني
nu yakkas hin jedhe warra kaleessa dhumesanii hin daganne dogongora jennee boru marroon daawit ibsa oggaamee kan asmaraatti okin hin guddatu okin hin du ilma qancare godhee waboo achi teechise san bosonatti galchee biyyatti galchee yeroo gabaabaa keessatti asiin gahe jennaan simanneef immoo harka dhoofneef marroo namuu beeku barasan ani marroon beeku dheengeddan beeku garuu hojii hojjete gaafa sii hojjette oromoon harkasiidha gaafa gante gaafa ribxe gaafa cubbuu hojjette muusitti garagale amaara taate wayyaanee ta'uufi muti baay'ee way firee maashoo jechuun nama wayyaanee dhaafi abiyyi cubbuudhaan warra Tigraayitti lola kaafnan lolli sun sirrii muti jennee itti dhiifnee beekara Tigree gurre agartanii haqaaf deemne malee nuyi firee maashoo odoo daawit ibsaa odoo firee maashoo ta'e rakkinaa muti sun that is okay that is fine too kan oromoodhaaf falmatu ta'e oromoo taate diin oromoo taate firee maashoo taate balaachoo taate eenyiyyee taate who cares so ammallee kan jennu moraalii maaliif qabdaati gowwaa jaldeecha wayii mataa nama of jibbi mataa saree mataa irratti hidhattee akka beekaa of gootee miidiyaa kanarra teessee jiruu keeti sun that is your business nama biyya keessaa lubbuu kennee wajjin har'aas gargaltee nu jibbe takka takkaan ayyuu keenya ganda ayyuu maaltu qabu ayyuu kamuu gaafa hojjetan namni hojjete hundi ayyuu hangaasan gaaf tokkollee nama oromoodha hojjete gad qabeen beeku asii dimmaa akkasiitis hin qabu because an hangaasaa wajjin eega biyyatti deebi'e illee waggaa tokko wajjin ta'e wal cinaa rafnee haasofnee wajjin taphannee miidiyaa kan irratti wandeewu ta'ee kun hammeenya jiruus rakkina jiruus waan nutti agarsiifnes waliin mari'annee waan godhamuu qabus harki guddaa kan hojiitti hiikamuu dadhaban dammallaash bira dhaqnee teenya haasofnee kun akkana ta'uu qabnee shimallis wajjin dhaqnee teenya haasofnee namni wajjin deemnee hin mari'atiniin hin jiru hundumaa dadhabee gabnaa ani biyyaa ba'e hangaasan immoo achuma taa'ee qabsootti gale kompiitara irra taa'ee gaafa amma mee akkatti gaafatan laala gaafin dheengadda deemte jarri kun waboon OFC'n jen warra siyaasaa keessa jiru warra dhiibame warra mana hidhaa jiru hundumaa walitti qabee marroon waan fira godhateef hundumaa istiraatejii sammuu oromoo keessa jirtuufi malee nama harar ta'eedhaaf isolate goote wayitu jira duuba abbaa taate gaamma moottee finfinnee galte borummoo si sodaachisaa jirte jechuudha saree ekak jechuun si guddina qabda fakkaata ta'e so namoota akkanaa kana inta waan akkasii sidhiisitii siin jedhan sidhiisitii dhugaan namuu sodaatu dhugaan qabeenyaa muti dhugaan haqni aangoo muti horii barbaachaa muti firummaa muti walitti tokkotti dhiibanii tokkotti hirkachuu muti haqni akkuma abiyyi hudduusaa eega oromoodhaan hojjetini maaltu adda godha hiyyeecha bashaashaa keessatti guddate hiree argatee achi gahee qabsoo teenya akkan taane godhee jenneen lollaa gaafa immoo gaarii hojjete abbichuu ennaan abbichuun akkanaa muti abbichuu ennaan gaafa hojjete gaafa hojjetiyyoo kan caalaadhaan saree goona ulfinni hin jiru ulfina nama tokko barbaaddaa namni keenya odoo namni keenya odoo beela'u ulfina namni tokko maalinni ilma hiyyeechaa ilma nyaatteen buliin si yaadachiif namoonni anila issue by issue hojii takka waa hojjete hoo jiraaten deeggara malee tansanii asii hiyyeecha hon nyaatu anin beeku garuu abiyyaalii abbaan immoo dureecha oromoonni fashaashaa keessatti dureecha waa hiyyummaa jaabatanii matee naan galle urgeenuudha guddisa dhume jechuudha hiyyummaa keessa guddanni gaaf tokko waan beelaa waa dhabeen beekon borus that is why into fatan tak
كنافة شكبا أوكي سني مودي أم ورم ودف وجتاتي فاين قافو وجت ورم ودف أبيتشوستي أبيتشو يشون كلا نما يجن كم نسلا مقام قافتنيتي أبيتشو يشون سينا كمي كابو رمو كيست جنرال تادس بروست سينا كمي كابو رمو كيست ورمو دفورلول أكباساتي ميلسا كتاتي دو دفكن تقوبا موينو يرو كان كيست كميديان بيكتو من بيكتو كان إني هو واجد وهم دجلسيتو منبر أو برلمانت تأي بكسني هنازو أستيسة وانت أكا غازيت إسيتوت تيسة إنتل مالين وانت وهمو أدو إبن ميديا أوجه النبي أدو هم توموتيبا أدو هم توموتيبا وانم نجري أكا نجري أكتور أكا دي أكا سيموت ركنا نما ركنا أمتا بكا إساني استراتيجي وانت أوكابو وانت كوني أكتي تأكو سري موتي نيجي تعني موفي تعني غرت تفكاتين جلدي سوي وهاسوم غرغر غنتو أجيفت غنتو دتبدو هاتو سمو أمس فنفنة كيسا أمس فكينيف من رمو بيجانتشي سلاف شماليس أبديسا دل كوكا بانغورا أداني كبيبي كوكا بدي بكسني كنرا كنكأي ورّي كيك أنيتو ور أرمو نم أرمو أرّاق وأفانك أبو فيتن كوني قواويت لباويت